Kiseka wala kan kisera eenyu Rati garagoot har'a duniyaa irratti kafalu wayya hundi namaa jechuudha. Warri waa nama balleessaa tokkummaa jabeessuu qabu. Amma chaalenjii kan bira. Hai Wayne nama dibaja qofa obboleesso ta'i nama dibaja qofa amman fidadhaan kuma sadi hundi keessan kuma sadi namni mubaarakiin jalatti seenta yoo jiraattan as darbaa guys as darbaa gara kanatti jechuudha hundi keessan as kotta aboo ummanni maal ta'e ati faabele keessa si jala jiru sanaan achi darbaa jedhin nama dibaja ijoollee jalaa deemaa namni kun sadii akka gallatana deeqaa afurtuna hafa hundi keessan bilbila naasee wallahi kudhantu si hafa silaafisu bilbila naasee gidduudhaan aboo nama dhibbaja dafa dabalaa rabbeedhaati maal ta'e ummanni kottaati na laalaati deeqi kuwa sadii guutaa kaabaa aboo iyyee wallahi namni dhibbaja eessaa fida nama dhibbaja eessaa fida dhaddee nama fideetti dabala warri waqaa lama booda wogaa isiiftee alamaan nagalche hundi keessan share godhaan nama kuma sadi jenne nama dhibbaja guys nama dhibbaja nuuf nama dhibbashan nuuf let's go nama dhibbashan nuuf jabaadha let's go guys kuma nama dhibbashan irra jirra jechuudha let's go time jira akka nama tiktok game irra jirutti hundi keessan share guys nama kuma sadi ga'uudha nama dhibbashan nama dhibbaafur let's go nama dhibbaafur qofa dhabne nama dhibbaafur let's go nama dhibbaafur qofa dhabne nama dhibbaafur hundi keessan share kuma sadi guunde kuma sadi guys nama meeqa lafa jira beektaa lokote nama dhibbaja shantama inni mubaarakiin jala rabbi jalaati darbaa yeroo tokko kuma sadi naa guutaa namni nama dhibbaja shantama nama dhibba sadi aboo rabbii sodaadhaa namni mubaarakiin jala jirtan naa kottaa guys rabbummaa hidhaati nama dhibba sadi nama dhibba sadi guys asii share godhaa follow barbaaddu share godhaa mubaarakiin jala baa kottaa rabbii hidhaati nama dhibba sadi follow barbaaddu share godhaa follow saatii follow geela kottaa warra kuma nama dhibba sorbarra irra jechuudha aboo mubaarak dadiyyaa qoy callise dadiyyaa nama dhibba sadi qofa guys nama dhibba sadi mubaarakiin jala warri jirtan please afaan oromoo dhageessan baa kottaa amaarinya no misamu nama yeroo tokko kuma sadi naa guutaa kuttaati amma ni leenja darbatutti amma ni leenja gallakkisutti kuma sadi naa guutaa nama dhibba sadi qofa guys hundi keessanuu share kuma lama dhibba torbarra jirra jechuudha share guys share hundi keessanuu share namni mana kana follow goone follow gochuun dagatina namni mana kana nama dhibba lama guys nama dhibba lama guutaa jira guys warri mubaarakiin jala jirtan afaan oromoo dhageessu yoo ta'e rabbii jedha baa kottaa አማርኛ ሰማለሁ እና የሙባረክ ጋር ያላችሁ ልጆች ነው በእናቱ አንድ ጊዜ ነው 2 ደቂቃ ብቻ ነው እኔ ጋር ነው በእናታችሁ ነው አማርኛ የምትሰሙ ልጆች ሙባረክ ጋር ያላችሁ ነው እኔ ጋር ነው ታፕ ስክሪን ጋይስ ነማዲበቶክ ሙባረክ ባይ ኮት ሙባረክ ጉንራ ባይ ኮት ባይ ድራሲራ ባይ ነማ አማኒ ፎሎ ወልጎቺና ነንዴቢያ ፎሎ ወልጎቺና ነንዴቢያ ኮታ Okay, let's go lucky babu. Nama kuma sadi gota kuma lama dibba sagali sobena kare de male. Kuma sadi gota kuma lama dibba sagali. Sobe kuma sadi je de ni. Abo na rufte du fere je male de gongora gadi lakkisin la ilaha illa afana du kube barutu ni yubar wallahi. Nama kuma sadi. Undi ke sam profile kana godada guys profile kana. Boom wanje da kuma jenne. Kuma sadi. Sostishi. ኩደለካ ገኑ ለኪ ሰበለስ ውድ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ፋሚሊዎቼ namni biraa kennaa qabdan su qopheeffadhaa yeroodham la ilaha illallah naniyye yeroodham warri tapping godhaa namni follow godhaa profile family keenya profile kana godhadhaa thank you namni kumni sadan kun kuma sadiif dhibba tokko yetaabba mubaarak indeenno namichi prankin godhe kutumo obolezo jirra nunjed nulakka jalatti comment jalatti lakkaime tokko lama hidi nulakka lakko wanna boleso shani kasi nulakka ime congratulations qofa barreessa jalatti isin immoo guys warri comment kolfa dhiisa oboleso si eeggataa jirra illakkawi hai
Rukaa waliin salphisuu jira. Okay, akkas kudu. Namni 3,200 geenye ka itti muddii namni follow godhaa guys. Obboleessoo commentii jalatti lakkaa'ii gan nu lakkisi. Waraaba guys. Waraaba. Bashannanee sadii jedheera gallakkisuuf. Guys. Sadii jedheera gallakkisuuf waraaba. Akkam namatti bareeda jiru. Maanu qorta lubbee onneen taataanu jedhee naasuu fixannee obboleessoo naasuu fixannee sadii qofan arge lamu lakkoofsa biraan argine obboleessoo lama jedhe. Maanu qor lama jedhe obboleessoo nuti sadii qofa argine. Woy hay egaa hundi keessanuu okay abaaboo kennaa jira abaaboo tokko kennee lama jechuudha abaaboo sadii kenninaan gallakkisuuf fakkaata rabbi keeree godhu 2,300 goonneerra jechuudha. Let's go. Ajjala jira abshiraa sin gallakkisa. Bashannanee teenya shittoon koo eessa irra shittoon fagoo jira. Shittoo. Fuuldura kun barbaadee ijeenyuutiin ilaale jechuudha. Namni biraa isa harka keessan leencarra kaadhaa mubaarikiin qofa miti. Isa dhumaati kun abaaboo kana taanee abaaboo tokko jechuudha. Guys, awwaraabamu guys. Wuddii የተከበራችሁ ሙባሪክ ሙሰማ ጋ ቆይ ሙባሪክ አታ tokko taasisaa rabbiini. Mubarak challenge naa Mubarak naa kenne na jajjabeessuu maamnaa kenne dhugaa dubbanne jajjabeessuu gaafa naa kennu 50 jechuun jaalaluma obbolummaa naa qabuuf naa kenne akkaawuntuma kiyya irratti naa kenne guyyaa 15 itti namni follow si godhu jiru garuu ndawum guyyaa 15 itti 50 400 yoo guutte 50 dabalte leenca aadaaf ilmoo koinii 34 si kenna jedhee waadaa seene jechuudha. Gaafa waadaa seenu waan karakkareen ture maaliif ji'a tokkotti dhaabutti Mubarak jedheeni kadhadhee ture gaafan kadhadhu Mubarak immoo lakkiin godhu jedhe alallaa dheeruma itti seene jechuudha. Gabbayina qaqqabaa jedhee guyyaa 4 irra saatii tokko dabarsine jechuudha. Guyyaa 4 itti cumne 50 sana jechuudha. Uummanni kun uummata jaalalaa uummata fiqriiti wallahi. Aboo uummata xiiqii uummanni na jaallata jechuudha. Mubarak irra bar waan fayyadamuun jaallata jechuudha. Kana Mubarak illee amman galateeffannu innaan galateeffan. Okay, record godhaa guys amma record godhaa guys. Abaaboodhaa duqoree kolbida qabee wala yaa rabbi sadaqee. Namni Mubarakin gargaarta yoo jiraattanis gargaara. Maanu qora Mubarak aboonu qori Mubarak ala qora baay'ee dabadee afaan walitti jechuu dide. Hay. Kola baadhi bashan. Nama kuma sadii 500 geessan. Gallakkisee kaa wallahi gallakkisee eenyu jedhe. Wallahi Mubarak wallahi tila du shawadase wallahi inamanne Mubarak wallahi billahi galatoomi obboleessa kiyya qaalii Mubarak musamma wallahi ato obboleessa qaalii dha account makiyya irratti challenge naa kennite ayyoon kan kee guddinuma kan kooti malee dhimma biraa miti karumatti na guddiftu sistema lama eenyu hojjatte wallahi mataarra na jirta baay'ee galatoomi ati kana wanta hunda challenge naa kennite si guddinuma koodhaam naa kennite Gifti illee dabaltee kennite dhiisuun dandeessa turte jechuudha. Maaliif ani dhiiftaattanuu amanee jira malee kennita qalbii keessa sirriitti dan jiru wallahi billahi siumaan dhaggeen dhiisaafan malee garuu waa nama hojjette asirratti waaqa gara kun nagaraatti deebine akkaawuntuma kiyya naa guddifte tokko akkaawuntuma kiyya akka guddatuuf dhiibbaa uumte kun obbolummaa jaalalatti namaaf qabdudha. Inni lammaffaa immoo nagalaa giftii dabalte jechuudha. Bu'aa lama naa buufte wallahi Mubarak baay'ee si jaalladha obboleessa kiyya qaalii galatoomii ulfaadhu fayyaa argadhu amtuun sin dandayin wallahi billahi gaariin sin darbin amtuu rabbi sittin qabin waanuma gaarii sitta qabu qulqulluu nama rabbiin umurii kee dheeressu ijoollee kee waliin illee rabbi umurii kee dheeressu bultii kee waliin barakadhu wallahi maaliif waa lama naa tolte tokkoffaa challenge irratti naa kennite yookaan kan namaa wayi miti kennuma kiyya jechuudha anuma fayyada jechuudha ofumaa fayyadamiidhaa fi giftii illee ofumaa fayyadamiidhaaf naa kennite wallahi billahi ammuma jettu keessa mataarra na jirta ulfaadhu fayyaa argadhu jecha siif hin qabu Keruddin thank you Keruddin ko thank you ulfaadhatillee galatoomi jecha siif hin qabu galatoomi mubee ko walumaa galatti yeroo nan isa gastii gastiin banaa jirattillee ummanni ko akkas galateeffatu nan barbaada inni kun gastiin adabamee jira waan ta'eef
galatoom hin dheeressite hin jedhina itti xiqqaata ayyuu Mubaarakitti wallahi billahi Mubaarak keessa isaa kun qulqulluu namaatii dhufeera ayyuu qa'a. Wallahi mube jecha siif hin qabu saqun nagaraati inni qoosaa waliin taggaadhu taggoodhaa tokkoffaa akkaawuntii koo siisteemaan naa guddifte jechuun inni gootee ofiif hin fayyadamne yookaan nama hin fayyadne faayidaa lama naa gootee tokkoffaa akkaawuntiin koo akka guddatu dhiibbaa guddaa uumte takka waan hin agarsiifne naa agarsiifte dhiibbaa na tumte guyyaa afur keessatti nama 50 ol argadhe jechuudha kun sababa keeti sababati dhiibbaa uumteef hin daganaa giiftii moo dhuftee maallaqaan bittee naa kennite wallahi billahi jecha siif hin qabu onni irraan si jaalladha amma neegasi si jaalladhu wal qulqullummaa kan kee wallahi billahi nama qulqulluu ta'uu kee fi nama eenyu ta'uu kee amma duraarra silaa sin beeka amma duraarra dachaan akkan si jaalladhu sitti mun barbaada baay'een si jaalladha Mubaarak umurii naa dheeradhu hamtuun sin argini galatoomi habiibi tokkoffaa irratti wallahi billahi haguma namni si jaallatu baruun barbaade tokko jedhi maaliif yeroo hojii ati amma hojjetaa kana hojjedhu ana dhaloota kooti anaa fi ati dhaloota kooti abbaan barbaade waan barbaade jedhu dhaloota kooti dhaloota koo yeroo jedhu yoon abbaa ta'e sin dalchines hojii kana irratti kanaan dura akkaanis ta'u akka malees ta'u hojjetaan ture hojii ijoolleen dhiiga itti boossu qabattee jirta maashaallah rabbi irratti si jabeessu ammas akkati jabaattee itti fuutuun barbaada haqni miskiinaa akkaataan falmaa keetii baay'ee si dinqisiifadhaan gara kootiin jechuudha akkaataan falmaa keetii akkaataan obsa keetii akkaataan arraffamuu keetii maanumtuu yoo kana gaafan intalatti amaaraa sana wajjin dhufee asirratti na himattu zorbay zimbay alaa kishim jedhee waa meeqa arrabsu jechuudha kun obboleessi dhufee jirala anuma wajjin jechuudha akka sana siifadhee obsa kenna diba isuma dhugumaa jechuudha obsitee cal jettee hordoftee kunoo ta'us ta'uu baatus dhufee mucaalas galeera itti fufi hangara kootiin haqni namaa baduun barbaadu kanaafan akkati jabaattu barbaada yeroo meeqa na dheessite ana yeroo meeqa namni ana himatee si biratti deemi jedhame tokko yoo jiraate waatsaappiidhaan himatee sagalee tokkummaan deemaa isiniin jedhe sana qabadhaati yookiin sagalee dhaggeeffate fudhaa kotta yalla monta kana wallahi kanaafan jaalladhaan amaanaan itti kennadheeyyu har'a duniyaa irratti gara kootiin jechuudha har'a duniyaa irratti kafaluu wayyaa hundi namaa jechuudha warri waa namaa balleessaa tokkummaa jabeessuu qabdu amma immoo challenge kan bira tokkummaan yoo inni ji'a tokko keessa ummanni kun nuuf hojjetaa jira jedhee amane ji'a tokko keessa miiliyoona galche birrii Itoophiyaa 100 fi leenca haadhaaf ilmoo leenca biti tiktaakiin universaalii tokkoon si kenna. Kuma dhibba gari dargagdaa iyyaalla. Wallahi hin argama. Garuu si jaallata ummanni jaallachuu qabas. Abdiin kutin hawaasa kana bareechi viidiyoo dhaggeeffadhu viidiyoo tokko tun ta'in 2-3 hojjedhu galateeffadhu maaliif wallahi si jaallata utuu sin jaallanne seenaa galmaa'e bar seenaan warri feemasa jedhamnu 50,000 abbaan barbaade haa dhufume guyyaa 4 keessatti namni 50,000 argate yoo jiraate gatma halqixa manaa wajjin gatama alleencan buusaa fi meemenaa fi dhaabbicha hin jiru wallahi kan kana godhe hundinuu kan waan kana godhe siuma wallahi galata namaa bakka namaa wallaalu hin ta'an sila challenge kana qalbii keessaan qabu namni illee waan kana karoorsiisiise hin jiru okay daqiiqaa sagaleen dubbadhu waan himuu barbaadde sagaleen natti bilbilan dalagu eenyuun koo sagaleen dubbadhu Mubaarak waanuma hunda dursa la amma irra deebiin siin jedhe warra foolona godheen dursa jechuudha jarri sun eegati challenge kana eenyu goote dursa galatoom ati waa lama naaf hojjette wantati lama naaf hojjette tokkoffaa akkaawuntii koo akka guddatu dhiibbaa uumte akka fooyya'uuf akka socho'uuf dhiibbaa guddaa uumte dabalata immoo giiftii immoo dabaltee dhuma immoo kennite wallahi wabillahi rabbiin keessa kiyya kana argu giiftii kana kennite miti na jajjabeessuufi kunuu bar waa guddaa naa godhe deensitti gammadaan deemaa jira jechuudha challenge kana qabadhe jechuudha maaliif namni eenyumaan deema waan ta'eef anni naa kennita jechuun sirraa inuma kennite qalbii keessa hin jiru maaliif wanta uumte kun
deemtu lafatti rattu hunda rabbi keeriya godhu rabbi akka qulqullummaa ati inaafaan qabne yeroo hedduun dubbadha jechuudha. Akka qulqullummaa ati qabdu akka ati inaafaan qabne rabbiin beeka rabba akka qulqullummaa keetii kana siifa godhu. Rabbiin arra miti kana dubbadha waa'ee qulqullummaa keetii kaleessa dheengadda dura ji'a dura namni keessa qulqulluun guddina namaa hawwu nama guddisuuf fedhii qabu guddina namaattiin hin naafne mubaarikiin qofa gama ijoollee keenyaatiin hin jedhe irra jiru ijoolleen irra hin jedhe garuu irra tokkoffaa tooppii irra jiru mubaarikiin afaan qabu waan hin affaa jedhamte keessuma hin jirtu wanta akka hin affaa jechuudha kana yeroo hundi irra gaasii dhaabadha wallaahi galatoomi mubaarik mataarra na jirta wallaahi waa tokko sitti himu tokkummaa dubbadhu waa tokko wantani ummatatti sitti simuu barbaadu wallahi billahi iliyoo tokko parsantii 80 yookiin immoo 75 ol dhabeera sababii mana kee dhufuuti. Agabado sittani ma gaafa duraa sittinne mana mucaa kanaa sitti guddisaa jira situ dhaqee mataarra nu baase maal isiniin jedheen Allah kunoo jala jiru ta'a. Maal isiniin jedhe mucaan kun womanni sitti balleessi lafaa kee isin arrabsi yookiin isin miidhe xiiqiinaan immoo xiiqan nyaadha beektaa gatmaal gixam hin beeku jarri maal sitti balleessi mee woma tokkummaan isin godhe isin baddale natti maa roon jedhe deebiin hin jiru deebiin attuu duukaa fi godha kanuma maqaa badiin kee amma wanta argaa jiru obboleessoo amma na ajjeesuutti otuun tokko attuu kana Akenin tana tuke betta ko baka ya setasi beka Yamanit ko baka warabbal ka ba foto ma manuna fidan tokke foto bolesa ko timu mucha makina mo tumma o fula wali gadi figu foto ka sayna fidan warabbal ka ba giddu ka dabdana anjaran accu malan di sela Kairo ta tan jero sana Yamanit tidule betta shiftote Yamani jolle de barsan kala lakka humna qabu bako malaglis gute humnis jira gani barre foto ma manuna ergan makina sabira tila kulola biragi nyikani warning gitu murasi kenno badde bini dabbatu nanjela riwa yamal acuma dabade boleso lobus da barsani kenno nto laman nyam ana kata gudatu number bada utu yama mata te warabbal kaaba kaudi gena kinne kaudi gar hot matarashan sitima isa rabbi ko nar jabad kara rabbi jallatu rajita rabbi duga ke sibasa tokkofa kan side garu rabbi lamma fa duga da kullamanu mo warra si konfis wakimmo irko jabada irko adunya ngungu do del kadura dugan irko da qobat rabbi mo irko gedi syarra sudanda namni dur ko namni wata ko sinjere njuru namdi wata ko sinjerun amma garu dini kes ke duma tadem garaful duratu akka hadana mudataru garaful duratu dina wala tayer tati horat rabbi je chaqaf je miskina je cha kun si soratsin yo firrike yo bolange di seden hindi seni timudde boleso rabbi ga kabda Allah ke kana bu yo ummato yo sin video to ko jettan seenaw je chudan des wallahi je to ko sini kenne bari Ethiopia ko mari bato ko je kesan tangal cha tagni bar salim bu safi ugumati warri haka jalatan to ko mo anji bitanu fin kabdan to kiti kanafu meme isirimti folo goda amma je atimi de nagalcha tagni bar salif ko mari bato kon kenna wada ko ni mositima namni kam rasi ni jara man man ni jara kana ol du danda jolle dujuru warri si jalla tan je chula karatti sheikholin namoni gudan daru juru hingal wetemmo abdi ngotin tokkoma milene to hayu Oh, balinti. wanteti sibilati wante marati murtani baka imurtani sibilati wante mara Ishi. Okay, timarati nama muru sirriitti waraaba video fillee waraaba isin nama sadi miti namni tokko live itti qaba namni tokko immoo video waraaba video dibbin godha waraaba kamera wil godha waraabinaati. Okay, nama tokko buusaati musliima galchaa follow godhan yesumaan nama tokko galcha buusaati musliima galchaa guys nutti indallan hunde biftani warra kee keessa warra kee isi kee kibira jirtu kana waan ta'eef nama tokko buusaati moditarri doctor nama tokko buusaati muslima galcha natti mul'ataan jiru let's go family tokko torturaan jira commenti torturaa hedduun argee garaa gubatte ma boniyyan hin dubbanne boniyya ma buufte reesin ganaa dubbatti yoo hayyee bakka ishira konga kunoo abaaboo darbaarti muslima galcha amma abaaboo darbaarti miitu godhate naa galte Beauty god.
Mungkin kok ani bara. Ish. Miyuutii godhaan dubbatinaa amma miyuutii tirreeffattan uttiin dubbatinaa. Okay, waan dubbatinaa asaasa kan booda dubbattan asaasa normaalii booda dubbattan booda wal karakkartu dhiisaa. Hayyuu bakka dhiisi booda wal karakkartu waa wal karakkaraa amma keekii munutti deemnaa warqatatti martanii. Miyuutii reeditan. Musliimaan le follow godhaa kunoo musliimaan le follow godhaa guys. Fadiloo kana gala eenyutu bu'e guys. Tokko gadi qabaa. Affani musliima kee affani. Sagalee isaa affani musliima. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Gammadde kana utu simbala wallahi anillee kana Adila sagalee jira sibira. Enna akati sagalee biraa jira. Indagamu. Raayyaa cufi kaafa duuko. Koy she. Boniyye si deebisaa qoy bonii koo si deebisaa jalaan deemin boniyye. Okay. Warri kaan viidiyoo mul'ataa jiru shaamil warri musliimaan viidiyoo mul'ataa jirti. Sirriitti mul'ataatti tokko sirriitti mul'ataatti. Mul'ataa jirti. Enna kana utu simbala. Eegaluu. Dhaggeeffadhu jabaadhu. Ishitti mul'atu. Koy gaa tokko dubbadheen kaa ati koo naman dubbachiiftu bara ofii malee. Indagaama. Fadila godhu fadhu. Kanaafuu naani gammachuu keenya. Gammachuu keenya. Anillee waan silasi waan biraa siif gochuudha waan biraatti naannessee kennaa kan kee na biraa qabdu keessaan si ergaa si kennaa. Kanaafuu wallaahi gaafa 1700 galte immoo gaafa 1700 ji'a tokko gidduutti yoo ati galte wallaahi wa billaahi alkariim leecaadhaaf ilmoo si kenna. Dhageessee? Ji'a tokko gidduutti moo? Ji'a tokko gidduutti yoo ati 1700 galte wallaahi si kenna. Ayni turkii koo. Kunoo shaamil kun naa taasifamu Ji'a tokko gidduutti 1700 galee moo? Yaa. Oke ji'a tokko gidduutti 1700 yoo galte leenca haadhaaf ilmoon sii kenna hammaaf immoo kennaa siif hanqaba karaa keessaatiin an si ergaa siin jetta. Sagalee kana namni waraabdan na ergaa karaa keessoo. Sagalee kana namni waraabdan irra deebii fadila waraabamu waan amma jette irra deebii waraabaa guys. Irra deebii fadila sagalee kee irra deebii waraabaa jira. Shaamil. Yalla kas. Niitorkii kee kukkute fadila niitorkii kee kukkute. Fadila niitorkii kee qoy. Indagaamu Niitorkii kee kukkute. ilaa dhaggeeffadhu akkanan siin jedhe yoo ati ji'a tokko gidduutti 1700 seente leencaadhaaf ilmoo sii kennaan siin jedhe. Bakka waraabeera an dhiisi fadhu waraabeera bakka tokko dhiisi bakka. Dhageessan miti. Dhageessan yaa rabbi gaa hin dandeessa. Miyuutii godhi yaa rabbi hin dandeessa tokkicha uumaa waa hundaa. Humni kan keeti hin dandeenya dandeettii rabbiitiin hin dandeenya ni banna duulas inshaallah hojiin rabbii namaan galu ji'a tokko keessatti 1700 jettee hojiin rabbii hin dandeenya itti seenna asii baay'ee ibiidhaan gadi eenyuudhaan gadi itti ta'a jechuudha. Roomii naa galchaa roomii kana naa galchaa mooditarii roomii mucaa kana naa galchaa roomii. Okay, muslimaa follow gochuun dagatina muslimaa mubarakin bira jirtu ka follow gochuun dagatina hayyuu follow gochuun dagatina monitori mucaa roomii jettu kana galchaa guys. Lakkoofsa tokko babarreessi roomii koo. Okay, muslimaan dhageessanii. Rafteetti yoo rafaa jirti keekii bira rafteetti. Okay, waraqatatti martanii amuramuu bakka.
Okay, eenyutu mura? Musliimaatu mura? Roomii galchaa lakkoofsa tokko tokko barreessaa itti jira. Roomii naa galchaa maal taatan moodii tarree. Doktor naa galchi. Doktor naa galchi please. Doktor Ilaam naa galchi. Yookaan Raamutti naa galchi. Yookaan namni tokko naa galchaa. Maal taatan naa galchaa akka guys. Okay, eegali mura. Ay natti dukkaneesse kaan namni gallaa. Waraabaa sin maalumaa hoo? Shaami. Okay. Qoy dura. Taragaagu sibiila mul'isin. Musliim ati ol kai muri teessee muriniti. Musliim ol kai. Joorri kaameraatti qabdan riqe irraa godhaa xiqqoo sirraa butaa. Mul'isin. Akka waraabbiidhaaf nu ta'utti Musliim ol kai muri. Olaangootuma rabbiitii wal jaallatu ammallee riinyaa fidaa keessa na taatu rabbeen seenaa mararfatu amiin jedhaa. Wanti kun eddeeni baname wallaale. Olaangootuma rabbiitii wal jaallatu ammallee riinyaa fidaa keessa na taatu. Eddeeni baname. Rabbeen seenaa mararfatu. Eddeeni baname wallaale. Eddeeni baname wallaale. Olaangootuma rabbiitii wal jaallatu. Telefoona takamirra tokkummaa isa laayifiiti. Wayee isaa baname. Okay, amma dhaga'ama. Shaamil jira. Sagalee jira miti guys. Eegala.
ሃይ ሃይ ወይኔ 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 ቆይ ትቀቢ አለለ ቅያማሬ ጨጨብ ወላሂ ረቢ ቀልቢ ኮ በሌስ ዋለ ዲቤድ ዱፌ har'a sapiraayiz ragoota ijoollee wallaahi. Thank you tiqabaa kaameeraa tiqabaa. Kana muruudhaaf namni kuma tokko guutuu qaba tokko sheer godhaa duraan bannaa viidiyoochuma cufaa dhugaa dubbachuuf. Tiqabi ijoolleen saffisaa jirti qabsiifte mul'isaa kaameeraatti mul'isaa akkas yaa. Aboo ijoollee seeraa daladde wallaahi seeraa daladde kaameeraa qabuun jira hin taane garuu. Tokkummaa injarjarina murtu hayu obsa please obsa hayu please obsa wallahi seedaa daladde ijoolleen seedaa daladde wallahi seedaa daladde na guddisaa na waliin guddisaa guys congratulation qofa jedha as jalatti guys as jalatti congratulation jedha Giftii olaanaa irratti leecoo wayii kan lakkisuumu. Kwa obsaa warri hayyuun obsaa please obsaa yeroo tokko naa obsaa namna danatu murtanii hin jarjarina amma surprise taane waan ta'eef surprise taane sagaleen koo jira miti guys wallahi ofan mararaa jira hin murinaa ijoollee irra gammachiifte wallahi billahi gammachiifte aboo yeroo tokko jiran liifooloo naa godhaa wallahi hayyuu screenshot godhadhaa shijo muruu fariifataa jirtu laala screenshot godhadhaa lafa kaadhaa akkamitti viidiyoo waraabamaa jira bare qoy al tokko qoy ufan guddisaa lama taanee guddanne innaan ni torkiin na dide bar ni torkiin na dide lama taanee guddanne innaan bar kwaaka akkan waraabbii ta'utti aboona guddisaa modii tarpiliis okay argadheeraa kwaa Aw argadheeraa kwaa ammee kwaa lamaan guddanna follow godhaa guys follow godhaa kan musliimaa kan hundi keessan follow godhaa itti qabaa kaameeraa sirriitti irraa ol fuudhaa itti qabaa xiqqoo yetaabaatu tokkummaa dharkaan lafa qabi mataan bijila diraa kaameeraa sirriitti itti qabaa roominaati hin sodaatinaa abshiraa namni isin argaa hin jiru wallahi mul'attanu abshiraa isinii affirraan qaba affirraa isinii qaba taragaagu akkuma isaatti qaba wallahi ijoollee qayftii wallahi galatoomaa wallahi galatooma hayyuu galatooma musliima galatooma namni simbiraas galatooma 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 amma dhugaa dubbachuuf hayyuu musliimaa kan isin bira jirtan abbaa ta'e adda baasee tokkoon beekuu baadhullee nama bira jirtu natti fakkaata hundi keessan warri wal bira jirtan sun warri keekii kana hojjettan warri wal bira jirtanus warri namni kan keekii kana hojjettanis hayyuu musliimaa wallaahi እናመሰግናለሁ ሙሉዳን አሪፈቲና አመነማ ኑ ደበላ ጋይስ ኬኪና ሙረሙ ነመረቲ ሼር ጎዳ ነምኒ ማነ ከነውቱ ፎሎን ጎድ እንጅርተን ፎሎ ጎዳ ኡመተ ቀሽቲ እኒ ጉዳን ወደቤ ኤገን ጉዳን ወደቤ ኦፍ ኤገኑ አሲ ቀምነ ዋንቴፍ አብዲ ሻፊና ገልቺቱ የጨራት ታኑቲ ወላሂ ገለቶማ ሃዩ ፍቅር ሃዩ ኦቦሌቲኪ የጀብዱ ኦቦሌቲኪ የቃሊ ወላሂ ጀቸ ስሪፍ ቀቡ አከሱማ ሙስሊመት ለገለቶሚ ነምኒ ሲምብረ ጅሩ ሱንሌ መቃ
one o maqaadatti fitee nawwaama maqaa tokko hin beeku dhiifama godhaati namni achi keessa jirtan galatoomaa garuu viidiyoo waraabdanii na erguu qabdu turtan oo waraabdaniitu ta'e na ergaa viidiyoon barbaada hikimaa maaliif kan kennatti gurraachesse hikimaan sirri jirti isin biraa gaa'isas keessaa viidiyoon barbaada viidiyoo waraabaa naaf ergaa viidiyoon isinirra barbaada jechuun barbaada musliimatillee baay'ee galatoomii as keessa jirti miti hin buutemu as keessa jirti sila musliimaa as keessa jirti si ayira inni buuseo inni karaa si qabsiiseo ol faadhu Kabara kopiling fayyaa argadhaa ammallee mubaarakitaan see sapiraayizii lammaffaa mubaarakitaan see sapiraayizii lammaffaa kan nagootan galatoomaa warri fooloo nagootan silaa mataarra nu jirtanii thank you kunoo keekiinis hojjetameera amuramu gaayis nama 2,000 guutaa keekii murraa nama 2,000 gaayis fooloo godha akkaawunticha fooloo argu hoy gammachuu godhee namni surprise wallahi qalbii keessaan qabu warabbal kaaba buuseenoo lebar am buuseenoo le surprise sirriitti jira miti sirri natti maaka abbaani balle coupling goda undi keessa coupling goda guys let's go coupling keekii murraa nama 2,000 akkaawunticha keekii baatee jiru kana fooloo godha mana kana fooloo gochuun dagatira let's go warri gas please namoonni profile uffatanii jala jirtan atara rabbii dhiifama nu godhaa nutti mufatina nu obsaa isin galchina let's go keekii namuramu let's go guys coupling guys baashoo kaino 2,000 nama 2,000 irratti keekii mur akkaawunticha fooloo godha asaa biraa dhiisaati akkaawuntii hayyuu kana fooloo godha guys kan musliimaas ol galchaa musliima ol galuun barbaadaa kan keetiin nama siibu mute ready amin inni eenyu remove gotan sara maal ibuftan okay sara si deebim na obsi si agalchenu nama 2,000 irratti mura mute godha sagalee akka nu hin jeegne okay keekii mura nama 2,000 suuricha kan bareeda si ay wallahi baradhi ani bo wallahi video waraabne na ergaa bo wallahi ubata qaydi wallahi abo ubata jaalala cham muslim ergadu baqa si agalchenu lafti duwwan jira zara deebisaa garuu sara illee qanaa deebiftu booddee garuu hundi keessanuu share coupling nama 2,000 irratti keekii murraa innaan 2,000 qataa jirtu nama 2,000 irratti keekii murraa jennaan moodiitarri xiqqoogaa hanga nu mudachuu danda'a nama 2,000 irratti keekii murraa innaan 2,000 wanqisaa jirtu ijoolleen eddee 500 sanatti qabime akkan bareedasi ijoollettiin goboziidha wallahi surprise na goote aboo fooloo godha akkaawuntii isaanii fooloo godha kunoo hayyuu kana fooloo godha shemiin hin qabsiisinaa akka jirrinu kana hunda saabanii dhufanii fooloo godha surprise lammaffaa addatti bar wallahi addatti akkasi kunoo nayyeelaa isinaa fooloo godha nama 2,000 guutaa keekii murraa hayyuu fooloo godha nama gastii keessa hundayyuu fooloo godha hayyuu keessattu tumsaati fooloo godha keekii murraa nama 2,000 guutaa eenyutu fuula koo morma na kuta gaa eenyutu morma koo sana kuta enya anuma nyaataniire ayutuun bira jiraadhe afaan na kaanii maal qabama asitti afaan na keessanii bakka afaan na keessan asumatti sagaleen koo jira miti hayu sagaleen koo jira aboo koppiliin godhaa keekii murraa ayyee keekii muruutta deebinu shaamil jira miti sagaleen koo Kira malee gisee tokko tokke. Okay, rakkoon qabu. Okay. Ilaa dhaggeeffadhaa warri keekii murtan galatooma namni tokko kaameeraa qaba. Injeeqaminaa kaameeraa sirriitti itti qaba. Yoo fuula keessan dhosuun barbaanne iqaaba godhu namni tokko fuula kee dhosuu barbaadde jechuudha namni biraa.
of mul'isuu dadhabde jechuudha. Of mul'isuu dadhabde. Waajii waa'ee maayiras jalaati. Waajii komentii waajii argeen kaaneen. Komentii waajii argee kee gaayis. Warra guruupii hidhatee riippoortii namarratti godhu mitiisi. Hattuu salaattu. Na jalaa badee komentichi. Koppii godhi barreessi gaa donqoo Oromaa hayyim. Donqoo Oromaa hayyim riippoortii gootee na jalaa balleessitaniittu. Donqoo Oromaa hayyim saatii kana nan balleessini komentichi na jalaa badee maal jedhe gaayis. Waan inni jedhe hin argine. Ani amantiin jennee donqoo Oromoo akka keetii ta'uu waa'ima jechuudha. Donqoo Oromaa hayyim akkaawuntii gubuun na gubuu seetan miti. Hin dandeessan ammallee ani islaamadha liqimse. Islaama na kana hin argamti miti. An islaamarrallee borillee yetaa abbaatu. Akkaawuntii riippoortiin irra godhanii guruupii isaati maafiyaa guruupii maafiyaa ani ijoo. Wallaalummaa keeti malee ijoolluma kiristaanaan ittiin gargaara. Ijoolluma kiristaanaatti ittiin gargaaramu. Wallaalaa donqoo Oromaa hayyim. Congratulation jedhame yeroo tokko commendation jettan wanta biraa dhiisaati. Hundi keessan congratulation jedhame commentiin. Oolii torkiin naqabaa jiraate itti deebina booddee. Taaftaa godha guys. Okay. Okay, namni keekii murtan sagaleen koo sirriitti jira miti? Shaamil jira sagaleen koo? Maal ta'e turkiin kee? Okay, namni keekii murtu osoo daatta ta'e ilaali. Mul'achuu malta waan ta'eef yoo qaaba godhata ta'e qaaba godhadha. Namni keekii murtu. Musliima dhagaa yeroo murtaa waan ta'eef yoo sodaattu ta'e qaaba godhadhaa. Yoo sodaanni immoo muraa. Yoo namni na argaadhaa sodaattani qaaba godhattani jechuudha. Akka sirriitti mul'atuuf. Okay. Wanta ittiin murtan sanatti immoo waa maraa sibiila mul'isinaa. Waatti maraati gaazexaa wayii yookaan waan ta'e wayii irra godhaa muraa harki kee mul'ataa jira gifti. Dhageessanii ayyuu? Eme yeroo tokko na mul'isiitu mana butime fuula koo sanatti qabime kaameraatti butime akkam bareeddi gurbattiinsi. Suuraa kana wallahi tiishartii wayii hojjechiifachuu qaba. Kan bareechite. An keekiin ta'e anuu busuu danda'e bar. Yaa wallahi በጣም ይገርማል. ኬኩም አኑ ኬክ ይዳበር አኑ ኬክ እኔም ኬክ ነኝ ወላሂ ነበረችተን ረቢስ ነበረቹ ወላሂ ማታውን ለቀብደን ማታ ከሰ ረቡ ለቀቡ ረቢ ማታ ከሰ ነው ለቀቡ namni nuti silaati akkaawuntii guddaa irratti argannu asis jira namu 1,500 qabna akkaawuntii guddaa irratti silaa namu akkana arganna ummanni keenya nu hordofeera dhufeera 600 guunneerra 2,000 irratti keekiitu muramaa jechuudha. Let's go guys. Nama 2,000 irratti keekii murtu akkaawuntii keekii mul'isaa jiru kana follow gootan. Akkaawuntii keekii mul'isaa jiru kana follow argu naante follow argu hundi keessanuu follow argu akkaawuntii keekii mul'isaa jiru kana follow godhaa. Yetaabbaatu nu boonsite wallahi rabbi si aboonsu aboo kabajamaa 700 waliin let's go 2,000 bakka 2,000 barbaanne 2,000 irratti qorxaallo 2,000 irratti murama jechuudha. Afaanna kaan achi taa'in afaanaa jennaan achi kutanii afaanna kaan jechuudha. Yetaabbaatu namni afaanna keessa qophaa'e yetaabbaatu ofuma nyaadhaa deebisee na boonsite ijoolletti wallahi aboo rabbi si kabaju kabajam ijoolleen nana bismillaahi turaa duubni kee kabajam wallahi hayu musliima ofiin boontu moo maalitti sinachi galatooma ulfaadhaa wallahi. Nama 300 itti nu dabalaa 2,000 irratti keekii muruuf deemna. 500 akkaawuntii guruupiin maafi annaa adabsiise gasii waan seenamuu hin dandeenyeef as dhumnee kunis akkaawuntiin kiyyaa namni fooloon godhe fooloo godhe. Namni fooloon godhe fooloo godhe. Kana arrabsu immoo naumaa gadi waan arrabsitu situ beekaa rabbi si haa galchuu. Okay. Waaji waan nama ajaa'ibu argitee sittis akka namni na jaallatu na jalaa nama fufachu. Si galee akka namni na jaallatu laal. Asirratti akkaawuntii kana irratti laal anjeeshan hojjaa laayiviinse. Shuuf nama 1,700 2,200 nan fida mana amani. Okay nama 2,200
kuma lama irratti murra keekii kuma lama fadilaa sigimoo piroofaayilii godhadhu kottu suuraa kana piroofaayilii godhadhu kottu dafi feesbuuka koo beerte achi irraa buufadhati feesbuuka kiyya irraa buufadhu daf fadilaa sigimoo let's go guys kuma lama guutaa keekii murra yetaabbaatu tokkummaani ijoolleen nu boonsiti irra wallaahi sagalee nutti jijjiirama bishaan eessaan fudhala nama kuma lama dhabnee nama 300 qofaa bar guys harki ijoolleetti dhukkubee rawwanee taraa qabaa bilbila harkisiin dhukkube nama kuma lama guys nama kuma lama irratti keekii murra akkaawuntii hayyuu jedhu kana maaliif foloo naan gootanu guys kan musliimaa gadi bu'e musliimaadhaan wal bira jiru kan musliimaa gadi bu'e nama tokko buufnee booda galchina muruu irratti jechuudha nama tokko buufnee deebimna kuma lama nuu gala kuma lama aboo sheer koppiliin riipost godh mana kana foloo gochuun dagatiin bakka hayyuun keekii mul'isaa jirtu sana keessattuu foloo gochuun dagatina obboleettii qashtii akkanaa qabaachuun nama boonsa siifaa wallahi billahi amasaggina ahallahu okay nama 200 kuma 800 guunneer let's go family yetaabbaat tokkummaan humna tokkummaa miidiyaa network tokkummaa miidiyaa network yetaabbaat nama 800 yetaabbaat akkaawuntii hayyuu keekii mul'isaa jirtu sana sapiraayiziin ta'e foloo godhaa anuu sapiraayiziin ta'e sapiraayiz na gootee nus foloodhaan sapiraayiza goonu foloo arguun naan ta'e obboleettii qashitee kanaa qabaachuun nama boonsa yetaabbaat eemee musliima keekicha biraan mul'adhu musliim keekichaaf ati walitti mul'adhaame taapis giriin guys nama kuma lama video ban banaa video keekiin muramuuf deemaa jira biratti isaan waraa wallaa akkam miskiin akkam garaa nama nyaatti jiru guutummaanuma sitti akkas qabi xiqqootti qabi kaameraa sirriitti qabi kati hayyuu kaameraa sirriitti qabi mul'isi keekii fi walitti mul'isi xiqqoo irraa siqi xiqqishuu sirraa siqi ati bilbila keessatti si ilaali malee bakka siin teessutti siin ilaalin indazaa no akkas jechuudha akkam ija keessa maa inni laaltare kaameraa achi keekii irratti maaf ija keessa na laaltare isaa keekii irratti ija keessa na laaltaa keekii bira teesse ijoollee saaf iskiriin naqa baayira ni turkiin gaasi ni turkiin naqa baayira bannaataa ni turkiin naqa baayira bannaataa koppiliin kaargu sagaleen koo jiraa abbaa jabal booniyya jiraa sagaleen Sagaleen kee jira tokko sagaleen kee jira koppiliin kee godhaa jira sagaleen kee. Jara qabee jechuudha hayyuu sin qabee jira hayyuu sawwaraa achitti akkam bareechee qabee ijoollee. Keeruddin Adilaa si kimooti kalfamuuf deemtaa nu eegi. Okay, Jaabu welcome. Niitorkii sin qabee hayyuu niitorkii sirreessaa. Akkam bareedde akkasitti sawwaraatti ergaa akkasiin bareeddu booda itti agarsiiftan musliimaa namni beektan sawwaraatti ergaa akkasitti. Akkam bareeddi intalattiin akkasitti ijoollee gaayis. La ilaha illallah. Waruma jannata keessaa karaa badee dhufe fakkaatti iyyoo. Maal bareedin akkana? Maal bareedin akkana? Maal bareedin akkana? Eenyuun? Maal bareedin akkana? Maal bareedin akkana? Jannata keessaa karaa badee dhuftee karaa sirkaa badee. Nama kuma lama guunnee jirra jechuudha. Let's go family. Keekii muruuf deemaa jira. Suuraa koo ija keessa ilaaline. Suuraa koo ija keessa ilaalta keekii irratti ija keessa ilaalte. Taphis Greek guys. Nama kuma lama seennee jirra keekii muramuuf deemaa. Nama tokko dubbannee Fadilaa Sigimoo galchina nama tokko buufne. Eenyuun buufnaa? Jaabuutii dubbatee jalaa bu'a jechuudha. Jaabu waan jette darbadhuuti. Fadilaa Sigimoo bakka kee buutu Jaabu buuftanii Fadilaa Sigimoo laa baaftanii jechuudha. Nama ka okay. Jaabu dubbadhu dura utuu hin bu'in. Baanuma beekan inni jaqatu gaa.
obboleessa kiyya. Habiibi amasagginaalloo galatoomi bu'ii fadiilaa si nama jettu naa galchaa modiitar abdiishaa fi faanaa galchitu booddee ijoolleen kun ijoollee qaamaaf qalbii naaf taana faara kaffalaa jiran. Okay bu'ii jaabu tiyyaa malee gaaricha raamutti dedoo. Thank you. Thank you. Amasagginaalloo galatooma gubadhu gaa diina koo gubadhu gaa fadiilaa si mogalchaati iqorxaalloo bakka nama kuma lama seennee jirra hayyuu dhagaa jirtu hayyuu isan maal. Okay ሻሚል ጅራ ሰገሌንኮ ኦኬ አሁን ስነ ስርዓት ያዙ። ኦኬ ስነ ስርዓት ያዙ። ሙስሊማ ማል ቀበሬና ብራቲ ኔትወርኪን እስም ብራቲ ስሪ ጅርቲ ሙስሊማን Tokkee sirrii jirti ati itti fufi. Sirrii jirti. ሞዲተሪ ፈዲላ ሲግ ሞገልቻ ጋይስ ሞዲተር ፈዲላ ሲግ ሞገልች Okay. Okay. Thank you. Tap godhasin networkii ansirraati inshallah. Insirraati. Fadila sigi mogalcha guys. Raamutti galchi fadila. Way. Am fadila si argaan jira bari nan dadhabe malee si galchuu networkii dha mal. Okay. Maal ta'e networkiin koo guys. Maaltu dhalate guys? Musliima nan jira miti? Okay, gara muruutti darbina. Waanatti dukkaneessee jira. Okay. Hundi keessan share copying godhaa. Musliima